Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tolegaa arrantanas barnoota herregaa kutaa torbaffaa boqonnaa jahaan qabadhee isiniif daadhe. Boqonnaan jahaas akkana ja'a walitti galummaa danaalee diriiroo ja'a. Egaa walitti galummaa danaalee diriiroo hogguu jennu danaalee diriiroon kun eenyufaa akka if jala qaban boqonnaawwan dabran keessatti barannee turre. Haa ta'u egaa bu'uuraalee barachuu kan jiru jalatti adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kanaatti yaadrimee walitti galummaa danaalee diriiroo ni ibsita ja'a. Yaadrimee walitti galummaa danaalee diriiroo ni ibsita ja'a. Akkasumallee mirkaneessa walitti galummaa rog-sadootaa rogaanii kofa rogaan sadaffaa irratti kofa roga kofaan kan jiru akkasumallee mirkaneessa walitti galummaa rog-sadootaa roga kofa roga kofaan fayyadamuudhaan rog-sadoota walitti galoo ta'an addaan ni baafta ja'a. Probleemota ji'oomeetirikii fi ta'an furuuf qabatamaa jiruu fi jireenya hojiirra ni oolchita ja'a. Kunneen maaliigaa qabiyyeewwan bu'uuraalee boqonnaa kana keessatti kan baratamanidha ja'a. Tole boqonnaa kana keessatti kan barattu beekumsa kee ol guddisuudhaan waa'ee walitti galummaa danaalee diriirooti ja'a. Walitti galummaa danaalee diriiroo jechuun kun wal fakkaatina jechuudha karaa biraa. Danaalee diriiroon jiruu fi jireenya ilma namaatiif ni barbaachisa. Danaaleen ji'oomeetirii lama kan walitti galoo ta'an hamma wal qixaa fi boca wal fakkaataa yoo qabaatanidha. Kana jechuun danaaleen ji'oomeetirii lama walitti galoo kan ta'an hamma wal qixaa boca wal fakkaataa yoo qabaatan walitti galoo kan jedhamani. Irra caalaa boqonnaa kanaa keessatti kan barattu waa'ee walitti galummaa rog-sadootaati ja'a. Irra caalaan waa'ee walitti galummaa rog-sadootaa ta'uu isaati. Mee jaha tuqaa takka walitti galummaa danaalee diriiroo kan jiru hiikoo fi ibsa danaalee walitti galoo kan jiru seensa irratti barnoota herregaa kutaa gadii keessatti waa'ee danaalee diriiroo ji'oomeetirii adda addaa fi amaloota isaanii barattee jirta ja'a. Mata duree kana keessatti immoo yaadrimeewwan kanaan dura waa'ee danaalee diriiroo ji'oomeetirii adda addaa irratti qabdu gara sadarkaa ol aanaatti guddifatta ja'a. Kanaan dura hanga tokko waa'ee danaalee diriiroo hubattee jirta. Amma immoo hubannoo kee ol guddifatta ja'a. Danaalee diriiroo ji'oomeetirii adda addaa kan akka rog-sadee, rog-afree, rog-baay'ee fi geengoowwan akkaataa isaan walitti galoo itti ta'an baratta ja'a. Egaa danaalee diriiroo ji'oomeetirii kanneen adda addaa kanneen akka rog-sadee, rog-afree, rog-baay'ee fi geengoowwan akkaataa isaan itti walitti galoo ta'an ni baratta hogguu jedhu. Rog-sadee tokkoo fi rog-sadee tokko waliin dorgomsiisu. Rog-afree tokkoo fi rog-afree tokko wal fakkaatina isaanii yookiin walitti galummaa isaanii. Geengoo tokkoo fi geengoo isa biraa walitti galummaa fi wal fakkaatina isaanii kana yoo ta'u. Mee gochaa jaha tuqaa takka yoo ilaalle danaalee cimdii armaan gadii kennaman irratti hundaa'uun walitti galoo ta'uu isaanii fi walitti galoo ta'uu dhiisuu isaanii walirra gochuun murteessi ja'a. Egaa danaaleen kunneen cimdii ta'anii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf aarra kan jiru inni tokko rog-afree reektaangilidha. Inni tokko immoo rog-sadeedha. Danaa lameen yoo walirra keenye walirra hin kaa'amu jechuudha. Walirra hin kaa'amu. Maaliif boca wal fakkaataa hin qabu. Ammallee hammaanillee wal qixaa miti jechuudha. Akkasuma isa baarra jirullee yoo fudhannee ilaalle lachuun isaatu iskeeridha. Lachuun isaatu iskeeridha. Haa ta'u hammaan wal haa caalan malee yoo walirra keenye hammaan wal haa caalan malee garaagarummaan isaanii inni tokko isa tokkorra guddaadha jechuudha. Caarra isa jiru yoo ilaalle roga haadhaa kee hanga baa jiru seentimeetira 7, caadhaa kee hanga daakka jiru immoo seentimeetira 5 jechuudha. Yoo walirra qixxeessine wal qixa hin ta'u.
kunis qixa sirriitii yoo walirra keenye walitti galoodha jechuun qixa sirriitii walitti galuu qaba jechuudha. Akkasuma qofa 60 asii qofa 60 yoo walirra keenye amma walitti galoo ta'a jechuudha. Walitti galoo ta'a. Akkasuma eerra inni jiru rog-sadeen kun karri tokko 3 kunis karri tokkoon 3 4 karri tokkoon kunis 4 akkasuma asiin 3 qaba kunillee 3 walirra qixxaa'uu danda'a. Asiin 4 kunis asiin 4 walirra qixxaa'uu ni danda'a. Asiin 2 kunillee asiin 2 walirra qixxeessuu ni dandeenya. Kanaaf inni kun amma walitti galoo ta'uu ni danda'a jechuudha. Mee hiikoo gara hiikoo 6 tuqaa takkaatti haa deemnu. Hiikoon 6 tuqaa takka maal jedhaa? Yoo wantoonni lama boca wal fakkaatoo fi hamma wal qixaa qabaatan ta'e wantoonni kun lamaan walitti galoo jedhamu jedha. Wantoonni kun lamaan maali? Walitti galoo jedhamu. Yoo wantoonni lama boca wal fakkaatoo fi hamma wal qixaa qabaatan ta'e wantoonni kun lamaan maali? Walitti galoo. Maal jalqabatti boca wal fakkaatu qabaachuu qaba. Hammaanillee wal qixxee ta'uu qaba jechuudha. Danaaleen lamaan san walitti galoo ta'uudhaaf. Inni taane danaaleen diriiroo lama walitti galoo kan jedhaman yoo isa tokko isa biraa irra teessifne yookiin teechifne qixa sirriin wal uwwisanidha. Isa tokko fuunee isa tokkorra yeroo keenya qixa sirriitiin yoo wal uwwisu ta'e danaaleen san lamaan walitti galoo jedhama jechuudha. Akkasumallee danaaleen diriiroon danaalee ji'oomeetirii kan furdina hin qabne yoo ta'an kan furdina hin qabne guutummaan guututti diriiroo tokko irra kan jiranidha jechuudha. Guutummaan diriiroo tokko irra kan jiranidha. Furdina kan hin qabne yeroo jiru akka danaalee jabootii miti jechuudha. Danaalee diriiroon kun. Danaaleen diriiroon kan uumaman sararaa golboo yookiin walitti makaminsa lamaanitiin ta'uu danda'a. Kana jechuunis danaaleen diriiroon kun sararaa irraa golboo irraa ammallee walitti makaminsa lamaaniitiin hogguu jiru sararaa fi golboodhaan kan uumamu jechuudha. Inni biraa sararoonni dhaabbataan lama walitti galoo kan jedhaman yoo dheerina safara wal qixaa qabaatanidha. Yoo dheerinni isaanii maali? Safara wal qixaa qabaatan. Isa tokko kana yoo ta'e inni tokko akka kana yoo ta'e wal qixaa miti jechuudha. Kanaafuu walitti galoo hin jedhamu. Inni tokko gabaabaa ta'e inni tokko dheeraa yoo ta'e. Kanaaf maal ta'uu qabaa jechuudha? Dheerina wal qixaa qabaachuu qaban. Sararoonni dhaabbataan lama walitti galoo kan jedhaman sararoonni dhaabbataan. Kofoonni lama walitti galoo kan jedhaman yoo safara kofa wal qixaa qabaatan safara kofaa wal qixaa qabaatan akka kanaa jechuudha. Kun amma safara kofaa wal qixaa qaba waan ta'eef kofoonni lamaan kun walitti galoodha. Inni biraa geengoon lama walitti galoo kan jedhaman yoo diyaameetirii wal qixaa qabaatan. Geengoon tokko akka kana ta'e diyaameetiriin isaa asiin 5 seentimeetira 5 dheerata yoo ta'e inni biraa tokkos akkasuma diyaameetiriin isaa 5 saantimeetira dheerata yoo ta'e geengoon kun lamaan walitti galoo jennaanii jechuudha. Walitti galoo jennaanii. Inni biraa qabxiin itti aanu irratti ji'oomeetirii diriiroon waa'ee boca diriiroo kan akka sararootaa, geengoolee, rog-sadootaa, rog-afrootaa fi kan kana fakkaatan amaloota isaanii kan qo'atudha. Ji'oomeetirii diriiroon kun waa'ee maalii kan qo'atudha? Waa'ee boca diriiroo sararoota, geengoota, rog-sadoota, rog-afrootaa fi kan kana fakkaatan fa'aa kan qo'atudha jechuudha. Rog-baay'een lama walitti galoo kan jennu yoo boca tokko fi hamma wal qixaa sirriin walitti galanidha. Rog-baay'een lama walitti galoodha kan jennu yoo boca tokkoo fi hamma wal qixaan qixa sirriin walitti galanidha. Bocni isaanii tokko ta'uu qaba. Hammi isaaniillee qixa sirriin walitti galuu qaba. Kana jechuun yoo dheerinni rogoota isaanii wal qixa ta'ee fi yoo kofoonni isaanii safara wal qixaa qabaatanidha. Jecha biraatiin rog-baay'een walitti galoodha kan jennu yoo
kanneen armaan gadii guutanidha jechuudha. Ulaagaalee kam baay'inni rogoota isaanii walqixa ta'uu. Kana jechuun tokko rog-sadee tokko rog-afree ta'uu hin qabu jechuudha. Baay'inni rogoota isaanii walqixa ta'uu qaba. Akkasuma rogoonni walitti dhufoon walqixa yoo ta'an, rogoonni walitti dhufoon walqixa yoo ta'an, kana jechuun amma rog-sadee tokko akkana kaafnee rog-sadeen tokkos akkana yoo kaafne rogni inni kunii fi kun walqixa. Ammallee kunii fi kun walqixa. Inni jalaa kun isa jalaa kanaa wajjin akkana walqixa yoo ta'e rog-sadeen kun amma walitti galoodha jechuudha. Maaliif rogoonni walitti dhufoon walqixa waan ta'aniif. Inni biraa immoo kofoonni walitti dhufoon kan keessaa walqixa yoo ta'an. Kana jechuun kofti asiin aarra yoo jenne isa asiin daa yoo jenneen daarra jiru wajjin walqixxee. Bakka kanaan baa yoo jenne asiin ammoo ee jennee walqixxee. Bakka kanaan caa yoo jenne asiin ammoo faa jennee bakka kanaa wajjin walqixxee. Ulaagaalee walan kana yoo guutanii rog baay'een kun amma rog-sadeen kun rog-sadee walitti galoo jedhamaa jechuudha. Akkasuma gara mata duree itti aanutti yoo dabarru walitti galummaa rog-sadootaa kan jedhudha. Mata duree walitti galummaa rog-sadootaa kana jala yoo deemnu. Danaaleen lama bocaa fi hamma walqixaa yoo qabaatan danaalee walitti galoo jedhamu. Kun isuma ammaan dura jennee tole amma immoo waa'ee walitti galummaa rog-sadootaa barattaa ja'a. Danaalee ji'oomeetirii lama walitti galoo ta'uu isaanii agarsiisuuf mallattoo kana fayyadamna ja'a. Walitti galoo yeroo jennu mallattoo akkanatti sarara sadii kan walqixxee kana fayyadamna jechuudha. Yoo dubbisnus walitti galoo jennee dubbifna. Sararri sadiin kun akkanatti hogguu barreeffamnu aan walitti galoo baa jechuudha ibsaa jechuudha. As jidduu inni jiru kun aan walitti galoo baa ta'uu ibsaa jechuudha. Rog-sadoonni a, b, c fi d, e faa armaan gadii walitti galoodha. Yoo yaadaan rog-sadee a, b, c isa kana jechuudha. Rog-sadee a, b, c, rog-sadee d, e faa irra teessifne yookiin irra teechifne rog-sadoonni lamaan qixa sirriin wal irra taa'u. Yoo kofoonni isaanii akka armaan gadiitti wal irra teechifnes kofti isaaniitis qixa sirriitiin wal irra taa'u jechuudha. Kana jechuun kofti asiin aarra jiru kofa daarra jiru wajjin walqixxee, kofti baarra jiru akkasuma kofa asiin eerra jiru wajjin walqixxee, kofti caarra jiru kofa isa asiin faarra jiru wajjin walqixxee ta'a jechuudha. Egaa kanaafuu rogootnii fi kofoonni isaanii akka armaan gadiitti wal uwwisu. Amma kofoota walitti dhufoo yeroo jennu asiin kofoonni walitti dhufoo yeroo jennu akkasuma amma jennee kofti aan walitti galoo kofa daa, kofti baan walitti galoo kofa e, kofti caa walitti galoo kofa faa. Rogoonni yookiin rogoota walitti dhufoo hogguu jedhu roga aabaa asiin isa jiru kana roga e daa yookiin daa e. Akkasuma roga baacaa asiin baacaan kuni daa baacaan kun eenyu wajjin e faa wajjin e faa wajjin ewa baacaa hogguu jennu isa jala kanaa jechuudha. Baacaan eenyu wajjin isa jala kanaan jiru e faa wajjin. Akkasuma aacaan daafaa wajjin walitti galoodha jechuudha. Walitti galummaa isaanii yeroo ibsinu akka kana jechuudha. Ammallee ifa ta'uuf irra deebi'ee yoon ibsu kofti aan asii kofa aarra kan jiru tole kofa aarra inni jiru kofa daa wajjin, kofti baarra jiru kofa eerra jiru wajjin, kofti caarra jiru kofa faarra jiru wajjin jechuudha. Rogni aabaan ammoo aabaan daa'ee, rogni baacaan asii eefaa,
roga aacaa asirra gagga jiru kun daa faa wajjin walitti galoodha jechuudha. Akka kanatti yeroo mallattoon kun jidduu jiru walitti galummaa kofoota walitti dhufoo fi rogoota walitti dhufoo kan agarsiisan yoo ta'u, hiikoo jaha tuqaa lama irratti kofootni walitti dhufoo fi rogoonni walitti dhufoon rogsadoota lama walitti galoo yoo ta'an rogsadoonni kunniin lamaan walitti galoo jedhamu jechuudha. Kana jechuun rogoonni walitti dhufoodha. Akkasuma kofoonni walitti dhufoo yoo ta'an rogsadeessan lamaan maali walitti galoodha jechuudha. Amma asirratti rogni inni kuni roga asiin jiru kanaaf rogni asiin jiru isa asiin jiruuf rogni jala kanaan jiru isa asiin jala kanaan jiruuf akkasumallee qofti asiin aarra jiru isa paarra jiruuf inni baarra jiru isa oorra jiruuf inni caarra jiru isa asii raarra jiruuf walitti galoodha jechuudha. Kanaaf rogsadoonni kun lamaan maali walitti galoo jedhamu. Iyyuu rogsadoonni lama kan akka danaa armaan olii irratti walitti galoo ta'an tartiibaan verteksii fi rogoota akkaataa armaan gaditti barreeffaman barreeffamaan taa'uu qabu jedha. Barreeffamaan yoo ta'ani akka kanatti taa'uu qabanii jechuudha. Kanaas barreeffamaan yoo keenyu rogsadee aabaacaan walitti galoo rogsadee paa qaaraa akkasuma ammallee rogsadee baacaan walitti galoo rogsadee raapaa ammallee deebinee rogsadee caabaan walitti galoo rogsadee raapaaqaa akka kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Inni bira akka kanatti rogsadee aabaacaan walitti galoo rogsadee paaqaa raa ogguu jennu asirraa kofoonni walitti dhufoo fi rogoota walitti dhufoos jechuu dandeenya jechuudha. Amma kofaa yoo dubbannu kofti aan bakki sararaan wal tuqsifame kun jechuudha. Kofti aa fi kofti paa jechuudha. Kofti baa fi kofti qaa akkasuma kofti caa fi kofti raa jechuu dandeenya jechuudha. Isa biraa rogoota ogguu jennu roga aabaa yookiin roga aabaan paaqaa wajjin baacaan qaaraa wajjin akkasumallee caa'aan raapaa wajjin walitti galoodha jechuudha. Hubadhu jee mallattoon rogsadee aabaacaan walitti galoo rogsadee paaqaaraa kan himu rogsadeewwan walitti galoo ta'uu qofa osoo hin taane tartiiba isaa ittiin walitti galoo ta'anis ni himaa jira. Tartiiba isaa walitti galoo ittiin ta'anis ni himaa jechuudha. Akkaataa verteksiitiin tartiiba isaanitti walitti galoo ta'an ni himaa hogguu inni jiru. Asirratti tartiibaan hogguu jennu aadhaa fi qofa paa walitti galoo ta'uusaa tartiibaan jechuudha. Qofa baadhaa fi tartiibaan ammallee qofa qaa walitti galoo ta'uu ammallee qofa caadhaaf walitti galoo qofa raa akka kanatti tartiibaan jiraachuu qaba jechuudha. Tartiibaan yoo roga ta'es aabaa yoo asirraa aabaa yoo fudhanne asirraan ammoo paaqaa fudhachuu qabna jechuudha. Akkasuma baacaa yoo fudhanne paaqaa fudhachuu qabna. Caa'aa yoo fudhanne immoo raapaa fudhachuu qabna jechuudha. Tartiibaan hogguu jiru akka kana. Rogsadeen lama walitti galoo yoo ta'an rogoota walitti galoo irra mallattoo wal fakkaatu keenya jechuudha. Mallattoo wal fakkaatu keenya yeroo jennu asiin takka irra murree kanarrallee takka murra. Asiin lama irra murree asiin kanarrallee lama murra. Asiin kanarra sadii murree isa kanarraas
sadii murra. Kun maal nu agarsiisa? Rogoota walitti galoo ta'an nu agarsiisa jechuudha. Rogoota walitti galoo. Kofoota yoo ta'es akkasuma jechuudha. Asiin kofa kanarra takka murree kofa kanarraas takka murra. Kofoonni takka takka irra muramuun kun walitti galoo ta'uu nu agarsiisa. Asiin lama murree kanarrallee lama murraa jechuudha. Asirraan sadii murree kanarraan illee meeqa murraa? Sadii murraa jechuudha. Kun maal nu agarsiisa? Kofoota walitti galoo ta'uu isaanii mallattoo wal fakkaatu irra keenyaa jechuudha. Rogoota walitti galoo ta'es mallattoo wal fakkaatu irra keenyaa jechuudha. Inni biraa inni itti aanu gilgaala jaha tuqaa takkaatutti aana. Gilgaala kana mee yeroo biraa kaniin isiniif dalagu ta'a. Gilgaalichis waan ulfaatullee waan qabu miti. Haa ta'u immoo yeroo biraatiin isinii dalaga. Mee gara mata dureetti aanutti haa seennu. Mata dureen itti aanu kun maal ja'a? Mirkana walitti galummaa rogsadootaa rogaanii. Roga kofaa rogaanii fi kofaa roga kofaanii. Tole egaa qabiyyeewwan kana jalatti kan barattu karaalee adda addaa sadeen rogsadoonni lama walitti galoo ta'anidha. Kan armaan olii kan agarsiisu karaa rogsadoonni lama walitti galoo ta'an yoo cimdiiwwan rogsadootaa fi kofoota rogsadee walitti dhufoo waliin madaalchifnudha. Kanarraa walitti galummaa rogsadeewwanii rogaan kan jirudha. Yoo rogoonni sadeen rogsadee tokko walitti galoo rogootii walitti dhufoo sadeen rogsadee isa biroo waliin ta'e. Kan rogsadee isa tokko rogsadee isa biroo wajjin walitti galoo yoo ta'e rogootiin. Rogsadeenni kunniin lamaan maalii? Walitti galoo jedhama jechuudha. Gabaabatti rogsadee paaqaaraa walitti galoo rogsadee saataa'u keessatti akka rogaatti roga paaqaa roga saa wajjin walitti galoo jenna. Akkasumallee qaaraan walitti galoo saa'uu jenna. Akkasumallee paaraan walitti galoo saa'uu jenna. Egaa rogsadee paaqaaraan walitti galoo rogsadee saataa'uu ta'a jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa jee isuma amma dubbanne kana yoo rogsadee paaqaaraa fi rogsadee saataa'uu armaan gadii irratti paaqaan walitti galoo saataa, qaaraa walitti galoo taa'uu fi paaraa walitti galoo saa'uu walitti galoodha jaa. Kanaaf kunis maaliini? Ulaagaalee yookiin mirkana walitti galummaa rogaanii fayyadamuudhaan. Kana fayyadamuudhaan rogsadee paaqaaraa walitti galoo rogsadee saataa'uu jennee murteessuu ni dandeenya jaa. Kanas yoo akkuma fakkiirraa mul'ifame kanatti kan laallu yoo ta'e asirraa rogsadee kanarratti rogaan hogguu jennu asiin kun ja'a kunillee ja'a asiin torba kunillee asirraan torba asiin torba kunillee asiin torba ta'a jechuudha. Kanaaf rogsadeen kun walitti galoodha. Walitti galummaan isaatis maali? Ulaagaalee rogaanii kajuu kanaani walitti galoo ta'a jechuudha. Tole inni itti aanu fakkeenya lammaffaa irratti immoo maal ja'a? Rogsadee yoo daacaan aabaa walqixatti addaan kute. Daacaan kamii isa ol deemu kanaatu isa asiin as deemu kana walqixatti addaan kute. Kana jechuun aacaan inni asii ka'ee hanga asii jiru aacaa walitti galoo baacaatii jechuudha. Baacaatii. Rogsadee abaacaan walitti galoo rogsadee abaacaan yeroo jiru
kami rog-sadee a da ca isa asiin jiru kana qofa walitti galoo rog-sadee baa daa ca as keessatti amma rog-sadee lamaatu jira jechuudha. Kanas akka kanatti mee ol garagalchine yoo kaafne asiin akkana gidduu gammuramee jira. Asiin aarraa hanga baatti gidduu kanammoo daadha. Asiin caadha inni gara gubbaa kuni. Asii asitti inni kunis rog-sadee tokko jechuudha. Rog-sadee tokko inni gamanaa kunis rog-sadee isa tokko jechuudha. Kanaaf rog-sadeen kun lamaan walitti galoo ta'a. Kanas mirkana isaanii yeroo keenyu asiin daajannee asiin caadha. Mirkana jenneeti kan kenname asirratti maali aacaan walitti galoo tole aacaan walitti galoo aacaan isa kami isa asirraan ol deemu kanaa jechuudha. Aacaan walitti galoo baa caati fi akkasumallee daacaan kamii isa gad deemu kanaa jechuudha. Daacaan aabaa walqixatti addaan kuta. Kan mirkaneessuu barbaannu rog-sadee daacaan walitti galoo rog-sadee baacaa daacaa hojennes rog-sadee kana jechuudha. Asirratti gaamma mirkaneessuu kan jiru irratti yeroo mirkaneessinu roga aacaa hogguu jennu isa asiin jiru kana akkasumallee roga baacaa fi daacaan aabaa walqixatti addaan kuta. Kun maali kan kennamedha. Kan kennamerraa jechuu dandeenya jechuudha. Sababa hogguu jennu rog-sadee aadaan walitti galoo rog-sadee baadaa. Kunis hiikoo sararaa walqixatti kute. Maaliif baa isa jiru kana aabaa kun caadaadhaan walqixatti addaan kutame waan ta'eef asii aarraa hanga daattii fi baarraa hanga daatti walqixa. Ammallee daacaan walitti galoo daacaa hogguu jennu isa kana bakka lamatti addaan baafne asiin sararri ol deemu kun rog-sadee lachuutu fuul dhaabbataa jechuudha. Daacaa jechuu dandeenya jechuudha. Isa itti aanu irratti amma rog-sadee caabaadaan walitti galoo rog-sadee aadaati. Kunis maaliini ulaagaalee rogaaniitiin jechuudha. Ulaagaalee rogaanii kun kana ta'a. Isatti aanu irratti ammoo walitti galummaa rog-sadeewwan roga kofa rogaanii walitti galummaa rog-sadeewwanii roga kofa rogaanii. Asirratti gaamma yoo rogoonni lamaa fi kofoonni gidduu rogoota rog-sadee tokko walitti galoo rogoota lamaa fi kofoota gidduu rog-sadee walitti dhufoo isa biroo waliin ta'e rogoonni kunniin lamaan walitti galoodha jedha. Rogoonni lamaa fi kofoonni gidduu rogoota rog-sadeedha. Amma rogoonni lamaan yeroo jiru asirratti yoo fakkii kanaan ilaalle rogoonni lamaan asii rogni tokko kanaa isa tokko kanaa wajjin walitti galoo rogni tokko isa kanaa wajjin walitti galoo qofti gidduu isaanii kan gidduu kanaatti argamu wajjin walitti galoo yoo ta'u jechuudha. Isa biraa irratti amma asirraan ulaagaaleen kun gaa maaliin yoo jenne roga kofa roga fayyadamuudhaan rog-sadee baacaan walitti galoo rog-sadee daa'eefaa ta'uu isaaniiti jechuudha. Mee kanarratti amma muraa wal fakkaatu yookiin mallattoo wal fakkaatu irra jira waan ta'eef kanaaf roga
koofaa roga jennee murteessinaa jechuudha ulaagaalee isaa kana. Fakkeenyaaf rafaa irratti yoo ilaalle immoo yoo caa'aan walitti galoo caa'aan isa kana jechuudha. Caa'aan walitti galoo daa'aa sararri kun asii caarraa hanga akka jiruu fi daarraa hanga akka jiru walitti galoo yookiin wal qixaa jechuudha. Akkasumallee baarraa hanga aatti kan jiruu fi eerraa hanga akka jirus walitti galoodha jechuudha. Yoo ta'e rogsadee baaca'aa walitti galoo rogsadee daa'aa ta'uu mirkaneessii jedhe. Asirratti kan kennamee jira caarraa hanga aatti walitti galoo daarraa hanga aatti fi baarraa hanga aatti walitti galoo eerraa hanga aatti jechuudha. Kan mirkaneessuu barbaadamu rogsadee baaca'aan walitti galoo rogsadee daa'aati jechuudha. Mirkaneessuu yookiin hima irratti gaamma maal jennaa roga caa'aan walitti galoo daa'aa roga baa'aan walitti galoo ee'aa kun kan kenname jechuudha. Eega roogni kun kan kenname eega jennee akkasuma qofti aarra jiru qofti baa'aacaan isa asiin jiru kanaa jechuudha. Akkasuma walitti galoo roga aadaa isa asiin jiru kanaa jechuudha. Kun maali kofoota waliin duubaati jechuudha. Kofoota waliin duubaati. Egaa asirra dhaabbannee amma roga eega jennee booda roga kofaa roga hogguu jennu rogsadeen kun lamaan ulaagaalee maaliitiin walitti galoo ta'uu isaati beeknaa. Ulaagaalee roga kofaa rogaatiin walitti galoodha jechuudha. Kanaaf asii roogni inni kun isa kanaa wajjin eega jennee qofti isa asiin jiru isa kanaa wajjin akkasumallee roogni isa asiin jiru roga isa asiin jiru kanaa wajjin walitti galoodha jechuudha. Kanaaf ulaagaalee roga kofaa rogaatiin walitti galoodha jechuudha. Tolemee isa itti aanu irratti fakkeenya yookiin mata dureen sadaffaa ulaagaalee walitti galummaa kofaa roga kofaanii kan jiru irratti yoo deebine yoo kofoonni lamaa fi rogoonni gidduu kofoota rogsadee tokko walitti galoo kofoota lamaa fi rogoota gidduu kofoota rogsadee isa biroo waliin walitti galoo ta'e rogsadoonni lamaan walitti galoodha jedha. Kanaas amma fakkii kanarratti yoo ilaalle roga tokko isa kofa lama gidduu jiru jechuudha. Asiin kofa tokko jira, asiin ammoo roga tokko, asiinis kofni tokko ni jira. Isa kanarrattis roga tokko kofa tokko asiin jira, kofni inni biraa asiin jira, roonni tokko asiin jira jechuudha. Amma qofti gidduu kofa lama gidduutti roga tokko kan rogsadee isa tokko kofa lama jidduutti roga jiru kan rogsadee isa biraatii wajjin walitti galoo yoo ta'e rogsadeen san lamaan walitti galoodha jennaan. Yeroo kanaas walitti galummaa maaliitiin kofa roga kofaatiin ta'a jechuudha. Mee fakkeenya torbaffaa kajuu kana haa ilaallu. Waalaikum salaam. Fakkeenya torbaffaa kajuu kana yoo ilaalle fakkeenya torbaffaa irratti yoo caan tuqaa walakkeessa aadaa fi kofa aan walitti galoo kofa daa ta'e akkasuma roga baacaan walitti galoo eecaa yoo ta'e ta'uu isaanii mirkaneessii jira. Amma asirratti maal laallaa
irraa hanga daatti kan jiru caan walakkaadha jechuu isaaniif. Haa ta'u ammoo qofti A irra jiruu fi qofti D irra jiru walitti galoodha. Rog-sadeen kun asitti immoo rog-sadee lamaatu uumamee jira. Roga baacaa fi roga baacaan walitti galoo roga eecaa ta'uu asiin ka jiru kanaa fi asiin ka jiru kana walitti galoo ta'uu isaanii mirkaneessinaa jechuudha. Kanaas furmaata jennee kan kenname caan tuqaa walakkeessa aadaa fi kofa aan walitti galoo kofa daa yoo ta'e kan mirkaneessuu barbaadamu roga baacaan walitti galoo roga eecaa kan jennu kana tole mirkaneessuu jennee gara hima jennaa asitti immoo sababa jennaa jechuudha. Caan tuqaa walakkeessa aadaa fi kofti aan walitti galoo kofa daa kun maali kan kenname jechuudha. Asirra dhaabbannee immoo aacaan eessa kan jiru asiin hangaasii kan jiruu fi akkasuma caadaan walitti galoo kunis maali hiikoo tuqaa walakkeessaa caan isaaniif tuqaa walakkeessaati waan ta'eef akkasumallee qofti aacaan qofa acaabaa walitti galoo qofa daacaa qofa acaabaa ogguu jennu isa asiin uumamu kana akkasuma qofa daacaa ogguu jennu isa asiin uumamu kun walitti galu kun qofoota maaliitiin qofoota waliin duubaa waan ta'aniif jechuudha. Tole egaa asirra dhaabbannee rog-sadee acaabaan isa kana jechuudha walitti galoo rog-sadee daacaa waan ta'eef kunis ulaagaalee kofa roga kofaatiin jechuudha. Ulaagaalee roga kofa rogaatiin yoo ta'u asirraa gaama maal agarra kofa ulaagaalee kofa roga kofaatiin gaafa jennu roonni inni jidduutti argamu kun walitti galoodha jechuudha. Inni jidduu kofa lamaanitti argamu isa biraa rog-sadee isa biraarra jiru wajjin walitti galoodha jechuudha. Kanaaf roonni baacaan walitti galoo roga eecaa kunis rogoota walitti dhufoo rog-sadee walitti dhufoo waan ta'eef ulaagaalee kofa roga kofaa kana guutee eega je'ee karaa biraatiin rogoonni gita waliirra jiran baarraa hanga caatti kan jiruu fi eerraa hanga caatti kan jirus walitti galoodha jechuudha. Eerraa hanga daatti inni jiruu fi aarraa hanga baatti inni jirus walitti galoo. Kunis ulaagaalee maaliitiin kofa roga kofaatiin jechuudha. Kanaaf rog-sadeen tokko walitti galoodha jechuu kan dandeenyu ulaagaalee sadiin jennee tokko rogaani inni biraa roga kofa rogaani akkasuma inni sadaffaa immoo kofa roga kofaani jechuudha. Kanaaf ulaagaalee sadeen kana guutuu qabaa jechuudha. Tole egaa mee har'aaf barnoota keenya kan guyyaa har'aa asuma irratti haa dhaabnu. Warreen chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal kanaaf maatii taatan laayikii sheer gochuun akkasuma koomentii kaa'uu hin dagatinaa jecha hanga xumuraatti isiniif hin xumuraa yoo rabbi jee walumaan jirra koomentii keessan kaa'uudhaan jajjabeessaa jecha warreen maatii hin ta'in ammoo sabiskiraayib waan jettu waan gurraatti san sabiskiraayib sanitti akka buutanii sabiskiraayib gochuudhaan isinillee maatii naa ta'e jettanii koomentii jalatti akka keessan jeetiin dhaamsa isiniif godha. Har'aaf barnoota keenya asuma irratti dhaabna. Yerootti aanutti egaa yookiin gilgaala qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Gilgaala 6 tuqaa takka akkasuma 6 tuqaa 2
fi yookiin mata duree hojiirra oolmaa walitti galummaa danaalee diriiroo kan jiru isiniif xumureetiin gara Gilgaalaatti isiniif deebi'ata. Hundaafuu isin wanta gaafii isinitti ta'u koomentii jalatti yoo keessan waan jiru hunda kaniin isiniif dalagu ta'a. Har'aaf asuma irratti dhaabna. Nagaan naaf turaa, nagaan jiraadha.